Ashama harkafuune kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork nagaan keenya kabajaa bakka jirtan maratti sinaa qaqqabu kan daawwachaa jirtan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa kan isinii darbaa jiru qophii keenya faana haqaati. Qophii faana haqaa har'aatiin haala Oromiyaa keessatti deemaa jiru dhimmoota garaagaraa irratti kaafnee keessummoota keenya wajjin marii kan goonu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenya haga xumura qophii keenyatti waliin turaa isiniin jennaa. Antasfaayee Aminati akkasumas ogeessi kaameeraa fi teeknikaa Mahadii Juneedi Ali waliin ta'uudhaan kan isin biraan geenyu ta'a. Kallattiidhumaan gara keessummoota kiyyaatti isin dabarsa. Keessummoonni kiyya guyyaa har'aa dippiloomatii biyya Faransaayitti dippiloomatii kan ta'an akkasumas biyya Jeneeva fi bakkeewwan garaagaraatti dippiloomatii Itoophiyaa bakka bu'uudhaan kan hojjechaa jiran turani. Obbo Magarsaa obbo Leemtii dargaggoodha. Magarsaa Boshee akkasumas Oromiyaatti abbaa seeraa kan ture Jamaal Yusuf waliin haala yeroo irratti marii gabaabaa gochuuf deemaa jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin keessan waliin haa ta'u jedha. Magarsaa Boshee akkasumas Jamaal Yusuf baga nagaan dhuftanii anaa dhufu. Galatoomii baga nuu feertan ulfaadhaa tasfaa'e. Hayyee galatoomaa isinis yeroo keessanii ulfaadhaa jecha kallattiinumaan gara marii keenyatti deemnaa. Qabxiiwwan garaagaraa kaafnee kan mareenu ta'a. Keessumaa ajjeechaa gara jabinaan ilmaan Oromoo irratti deemaa jiru Oromiyaa keessatti akkasumas ajjeechaa naannoo Beenshaangulitti Matakkal keessatti ilmaan Oromoo irratti raawwatame irratti kan mareenu ta'a. Gama biraatiin haala qabatamaa amma uummanni keenya keessa jiru kana keessatti uummanni keenya maal gochuu qaba, qeerroon maal gochuu qaba, garamitti deemaa jirra waan jedhu irratti ni mari'annaa. Akkasumas haala fayyaa obbo Baqqalaa fa'aa Jawaar fa'aa irraa kaafnee kan mareenu ta'a. Mee jalqaba irratti Magarsaa sirraan jalqaba ajjeechaa Oromiyaa guutuu keessatti ilmaan Oromoo irratti gara jabinaan deemaa jiru bakkeewwan baay'eetti ilmaan Oromoo guyyaa guyyaadhaan ajjeefamanii karaa irratti gatamaa jiru. Gara jabinaan ajjeefamuu qaamni gaafatu hin jiru, qaamni seeratti dhiyeessu hin jiru. Gama biraatiin Matakkal keessatti jechuudha naannoo Beenshaangul keessatti Oromoonni 52 ol ta'an gara jabinaan ajjeefamanii qaamni seeratti dhiyaatan jiru. Waa'ee namoota 52 kanaa akka barbaadamutti hin gabaafamne miidiyaan biyyattii akka barbaachisaa akka sila dubbatamuu qabutti hin dubbanne. Keessumaa ajjeechaa Gullisoo keessatti haga paarlamaa keessatti boo'u ture. Gama pirezidaantiin Qayyii Masmar jettee yeroo adda addaatti barreessaa turte. Garuu namoonni 52 gara jabinaan ajjeefaman namni irraa dubbataallee hin turre, irraa dubbataa hin jiru. Akkuma waliigalaatti dhimmoota kana akkamiin ilaalta? Maal fa'aa quba qabdamee waan quba qabdurraa kaanee naannoo kanallee akka itti dhiyeenyaan beektu nu beeka. Akkuma waliigalaatti maaltu jira? Akkamiin hordofaa turte Magarsa? Galatoomii Tasfaa'ee. Naannoon kun egaa naannoo zoonii Matakkal jedhamudha. Benishaangul jala. Naannoo kan amma tokko nan beeka. Wanti ta'aa jiru baay'ee waan si gaddisiisu hedduu argita. Caasaa qaamota sadiitu jira naannoo sana kan rakkisaa jiru. Caasaan TPLF jira. Uummatoota Sinaashaa keessaa namoota adda addaa qabatee kan hojjetu jira. Caasaan warra naannoo Amaaraa warra Abiin jira. Akkasumas caasaan kan mootummaa isa kanaa jira garuu baay'ee dadhabaadha. Kanaaf naannoo sanatti wantoonni hojjetamaa jiranii siyaasa jabaadha. Akkuma salphaatti waan balaa ta'etti in ilaallu siyaasa guddaa tokkotu hojjetamaara. Siyaasni kunis maalidha? Caasawwan kuni walii isaanii gidduutti lola waan qabaniif jechuudha. Warri TPLF dura karaa investimentii jedhanii naannoo sana baay'ee fudhatan. Lafa hedduu fudhataniiru naannoo sana maqaa investimentiitiin. Yeroo sana namoota adda addaa kan leenjii adda addaa godhan qabu. Kanarraa kan ka'e Oromoon naannoo sana baay'inaan waan jiruufi yoo mootummaa Oromoo amma jiru deeggartan mootummaan amma jiru kan Oromooti yoo isa deeggartan borii isin qabatee doomineet isin godha. Kanaafiyyuu loluu qabdu kan jedhan jiru. Jedhanii haala sanaan qindeessanii kan hojjetan sirriitti jiru. Inni kan biraa caasaan warra Abiin kun jechuudha. Caasaan warra nafxanyaa keessuma aanawwan akka aanaa guba lafa hidhii laga Abbayyaa jiru. Akkasumas immoo gara Goojjamitti siqee jiru. Naannoowwan sana keessatti gara keenyatti dhufuu qaba waan jedhu ilaalchi isaanii ilaalcha Goojjam naannoon kun waan jedhuuni isaanis achitti rakkoo mataa isaanii uumu. Wal gidduutti naannoo sanatti rakkoo guddaa jira. Amma karaa Oromoo kana warri
gocha kana godha warruma caasaa mootummaa qabatee jirudha. Maqaa isaanii yoo ilaalte maqaa afaan Oromoo fakkaata. Garuu gocha kana kan isaan hojjetanii caasaa diinaa kanaa wajjin hojjetu. Maal jedhanii garuu riippoorti godhu? Uummanni naannoo kanaa shanee deggera waan ta'eef shaneedha jedhaniitu riippoorti godhu gara mootummaa giddu galeessaatti. Sababa kanaafi baay'ee maqaa sana hin kaasanii uummanni gidduu kanatti hedduu rakkachaa jira. Namoota rakkina kana wanta kana qindeessanii odeeffannoo mangashaa ittaanaa fa'aa kan jedhaman. Namoonni kuni caasaa isa duraa sanaa wajjin ta'aniitu ofii isaaniiti akka uummata sinaashaatti of waamu. Rakkoo akkasii uumaa jiru. Lubbuu baay'eetu darbaa jira. Egaa Oromoon inni gidduu kana nama 52 du'e argineerra. Isa caalaa immoo Oromoon nama 150 ammas mana hidhaa jira. Oromoo yoo xiqqaate nama 150 kan mirkanaa jechuudha. Maqaa isaanii waliin kan mirkaneessine mana hidhaa jiru qabamanii jechuudha. Ammas naannoo kanarraa jechuu keetti? Namoota naannoo sanaa jechuudha. Namoota naannoo sanaa Oromoo jiraattota naannoo sanaa jechuudha. Mana hidhaa jiru. Namoota 150 jechuudha. Isintu rakkoo kana uuma jedhamanii jechuudha. Shaneedha jedhamanii mana hidhaa jiru. Wanta achitti ta'u naannoon suni dhibbantaa hedduun uummata Oromooti. Uummata Oromoo achitti godaanee osoo hin ta'in bakkuma mana jireenyaa isaa ture. Kanaafi wanti naannoo sanaa baay'ee waan si gaddisiisuu fi wanta xiyyeeffannoo hedduu hin argatin jirudha. Egaa naannoo Benishaangul kun lafisaa lafa fertaayiliidha achitti ilaalchota garaagaraatu achitti wanti ta'aa jira jechuudha. Namoota du'an kana yeroo ilaaltu miidiyaa irratti waa'ee ibsuu irratti egaa sirni miidiyaa Itoophiyaa akkuma beektu Itoophiyaanota walqixa hin ilaalu. Warra boo'uuf qaba, warra hin boonyeef qaba. Ilaalchuuti jalqaba ijaarsa Itoophiyaa jettu kun wanti ofiisaa qaba. Naannoo itti xiyyeeffannoo kennee jiraachisuu qaba. Kan ammoo warra Takila Waldifaan jalqaba waa'ee Itoophiyaa gaafa yuunifikeeshinii barreessan kan isaan kaa'an jira. Zooniin Itoophiyaa jedhamee waamamu beekamaan namni baakgiraawundii isaa zoonii 4 irraa dhufe Itoophiyaa kan jedhamu kuni Tigraay, Begemedir, Gojjam, Shawaa jedha. Wallooyyuu inkiluudiin godhu. Ilaalchonni sun ammayyuu mana mootummaa giddu galeessaa keessa jiru. Sirriitti hin beeka naannoo sana waan hin tureef. Kanaafi yeroo achitti namni du'a amma Benishaangul isa jiran kana hin beekan iyyuu understanding godhan baay'een isaanii hin galuuf. Wanti isaan naqaniif risoorsii qofaaf. Kanaaf namni iyyateef hin jiru. Waa'ee Oromoo namni kaasu hin jiru. Inni giddu galeessa jiru maqaan namni kun shaneedha jennaan jedhanii itti kasasinennaan shanee yoo ta'e duu qaba ilaalcha jiru kasii qabu. Akkasitti Oromoo qoodanii rakkoo guddaarra jira jechuudha naannoo Benishaangulitti. Baay'ee waan si gaddisiisudha. Isatti haala deebi'een dhufa galatoom. Hayyee galatoomii ulfaadhu magarsa. Jamaal mee gara kee dhufa gaanni abbaa seeraa turtee dhimmoota kana keessumaa dhimmoota yakkaa wal qabatan sirriitti hubannoo qabdu. Mee haala matakkal qofa miti bakkee garaagaraatti uummanni keenya guyyaa guyyaadhaan ajjeefamaa jira. Gara jabinaan ajjeefamanii karaa irratti darbatamaa jiru. Akkuma waliigalaatti ajjeechaa ilmaan Oromoo irra gahaa jiru. Hidhaa ilmaan Oromoo irra gahaa jiru. Keessumaa immoo gara Harargee kana keessatti murtii fa'i darbaa jira. Namoota baay'eetti sababii keessumaa ajjeefamuu Hacaaluutiin asitti namoonni hidhaman namoota baay'eetti murtiin hidhaa darbaa jira. Akkuma waliigalaatti dhimmoota kana akkamiin ilaalaa jirta? Galatoomii Tasfaayee obboleessa kiyya Magarsaan waan hedduu haase waa'ee matakkaltanarraa yoon eegaleessi beessa. Akkuma inni nu dubbatee ture akka waliigalaatti ideoloojiin biyya san keessa jiru siitizinummaa lammummaan biyya saniitu faristi kilaasii fi sakandi kilaasii sardi kilaasii akka qoqqoodaminsi wayii sadarkaa ideoloojiitti jiruuti ifatti kan namatti mul'atu. Dheengadda Wallaggatti qaamni uummata saba Amaaraa irratti ajjechaa suukanneessaa raawwate jedhame mootummaan humna waraana adda bilisummaa Oromooti haajuu ammoo qabatamaadhaan mootummaan raawwate jarri sun raawwate suni waan fuuldura uummanniinis ifatti saaxilu. Yeroo sanitti ajjechaa nama sanirra raawwate biyyattiin suni shororkaa guddaa keessa geesse miidiyaan hundi waa'ee halkanii guyyaa ijoo dubbii ta'e paarlaamaa keessatti boohichi gaddi muummichi ministeeraa ibsatu akkuma tureef qabatee turte pirezidaantiin biyyattiilleen akkasuma ibsa garagaraa laachaa turan qayyi masmariin dabrameera waan garagaraa jaamanii booyaa turani. Har'ammoo matakkalli irratti ani akka nama tokkotti akka yaada dhuunfaa kiyyaatti wanni natti mul'atu
haloo san bahuudhaaf wanni sun kan hojjetame ummata nagayaa ummata miskiina irratti lubbuu nama 52 lubbuun nama 52 baatee akka lubbuun nama tokkotti baateettuu lakkaa'amne biyya san keessatti. Kun maal namatti mul'isa? Oromoon biyya san keessatti kalammii lammaffaatii gadiittuu ilaalamaa jiraachuu isaati. Lubbuu nama 32tiif hangas biitii takka girgirooyitee jeequmsi biraa ka'ee paarlaamaan hundi hanga biitii tun diigamtee jan takka irratti jeequmsi uumame lubbuu nama kanaa miidiyaanis dubbachuu dhabee aangawoota mootummaa hawaasa akka jaan dhabuun waan hedduu nama gaddisiisaati. Akka waliigalaatti ajjechaan Oromoodhaa maqaa argachaa dhufte amma. Nama barbaadan ajjeesanii bakka barbaadanitti sababa barbaadaniif ajjeesanii maqaan itti moggaasan maqaa abaa'oo shaneeti. Abaa'oo shanee uummata maqaan beeyne uummata fakkeenyaaf dhugaa dubbachuudhaaf dhaabnu kun dhaaba kanaati dhaabnu kun shanee kun abaa'oo kun waraana adda bilisummaa Oromooti kana jee hin beeyne qotee bulaa uummata miskiina bakka barbaadanitti ajjeesanii waraana shanee ajjeefne humna diinaa irratti tarkaanfii fudhannee jechuun dhaadannoo taate amma. Oromoo ajjeesuun rifaatuu fi bira kuttee dhaadannoo taate. Uummanni Oromoodhaa kana jilmaan ajjeefamuun kun baay'ee waan amma eegalee miti. Yeroo amma dura darbamees gaafa buqqeensi uummataa godhamees ni yaadadha yeroo tokko godina Harargee Bahaa Naamayyuu irratti nama 42 olii bakka tokkotti ajjeefame. Gaafasiis waatu du'e mootummaallee hin jenne. Waa tokko amma numaa sababa ajjechaa tana gadda uummataaf ibsuu fi mootummaan tarkaanfiin fudhadha jee akkuma yeroo qaamni isaan adoodaniif kun tokko du'e booyuu caalaa ajjechaa Oromoon irra raawwatamteef sababa barbaadu maaliif jeefne kaju